Akan wasabani mallaqa irraa fudhatanii itti haxaayin sinja Dr. Bilkeessa. Ente mana sikireessu qaban hayyu duree jaanis ente Najaat Hamzaa buusanii ammaan tana dubbataa dhaabaa si godhu qaban Dr. Bilkeessa. Dem dalagi ente akka gaariitti hojjedhu girrisaa kanatti taphadhu xiqqoo oofi sirriirra jirta akkanatti taphagna taphni gaa siyaasaadha kanaga. Akkan Dr. Bilkeessaan eenyu ay girrisaa kiyya. Jala ceetee laayik gootaa farra. Khalebar juara rabsa ture akkanan juar qeeqaa turet inni juara rabsa ture juari ra shahida ba ture Dr. Bilkeessa nuti shahidan bane guyyo wario juari ra shahida ba ture annakam nuti beenu guyyo wario kha juari ra shahida be hida be biya ba fatever ma biya keessa tae eran fitin juari rat kamagaraja jarba خا جواري ري شايدة به رجا به بيا به كيسا تكفان جواري وتبيتي رجا ركا كباي سني فين كباس دكتور بالكيسا كجواري رجا به كيسا تكوبيتي ناقتي سني باس أرمك أبصافك أدني وني والوقفت وني والأجيفت وني والجيل يكدليتي نوتي جوار نيجي كنيمالي رجا رتيم بانه ورنوتي ده sila juar ber motu mangkun hidu bate du ever adjesan sila isiningalu male motu mangkun juar hidu fu galato foto muqaba kaisa laqamen nu kaisa jiru jakana warra nu kaisa doxote gabasa kan nu kana sanifu gabasa arrak mumichi kenya debisa kan neret ummatatu shane fitti qabe oso ummanni shane fi qabe shane wonni dhaaban jirtu oromiyaa irratti bara sadeen dabre kana bara oromiyaa irratti hojjechaa turreemi nu beekame akkatti shane balleessine nu beekame akkatti ummanni shane jibbu nu beekame akkatti caasaan shane balaleeffattu akkatti ummanni saaxil akka ummanni tireeb akka ummanni odeeffannoo itti dabarsu oso ummanni shane khade garu taate ya mumicha ministera khiyya khanin akkan jalan oromiya to hachun indandam inuma warri amma motumma nanno oromiya rajirulle sifi ummata walibusu fadani fi ummata tu shane fi qabu jira jaani soban sitti gabasan sifi ummata walibusu barbad ummanni nanno oromiya siyecha challise taa'u jira ummanni naannoo oromiyaa siyyacha useetaa ujjira ummanni naannoo oromiyaa siyyacha obseetaa ujjira muumicha kiyya ummanni mootummaa naannoo oromiyaa jaalalaa fi kabaja ummata kanaaf qabu uleen baafama hiriiraawu siif jecha taa ujjira ummanni ukkaamamee gaafuma harkonnetti himanna mee mootummaa naannoo oromiyaa godina feete kanamatti nimne dhaqi ummata waliin qabadhuuti baasuma dhageessu arkuuf jiraata gaafa sana adabna dhayi nafannis ooqi anuu ifin fannisa yoon sobe yaa juwar Muhammad yaa bole zagayya na tifakkaate niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifamni kiyya siyaatoo ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha hundi simmoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti buuteessi niin argee wanti sammuun qabdu yellaadha kanan qabdu wanti hunda simmoo rabbiin si jalatti deebisuu taati rabbi urmiin si haa tursiisu oromiyaa tana amantee mootti gad hin deebiin yoo dhuftellee immoo dhaamsuma kayyaati walumaa galatti jechuu kayya siifuu galaati gizeen akkanatti ginkiiku siif galala gizeen namni beekta hiccitti waa namaa himuu wadu ni ginkiika ginkisu ni beektani yaa oromoti ginkisu nin ginkisaa beek ani juwaari hojii hariiroon qabu juwaari sin jaaladhu akkanin jaaladhu abiyyi kanin jaaladhus paartii badhaadhinaati ammaas abiyyinen jaaladha paartii kiyya kabadhaadhinaanan jaaladha hattuu fi warrammoo carraan nu ga'e taranyaa ta'ee har'a saamiinsaa fi ajjeechaa irra taa'e kana hanga du'atiyyaatti hin balaaleffadha.